Akkam tamati channel keenya bagana gara channel keenyatti dhuftan har'a website kana customize gochuudhaan akkamitti website kana fakkaatu goone customize goona kan jedhu isin agarsiisa. Hammadhuma video keenyatti nu wajjin tura. Channel kana tiimii 2024 WordPress tiimii fayyadamuudhaan blog website yookaan WordPress blog website akkamiin customize goona kan jedhu isin agarsiisa jechuudha. Website kun content isaaf keessatti kan qabatu asirratti headerii qulqulluu clear ta'e search bar wajjin qaba. Asirratti immoo yeroo banarii qaba jechuudha. Banner description yookaan meta description irra kaa'annu. Asitti immoo contentidha. Contentiin kun grid line dhaan jira. Grid line kan immoo page irratti kolomanii lamaan jira jechuudha. Kolomanii lama kana grid line kana itti aanuudhaan immoo asirratti navigation next page jalqabaa irraa yookaan immoo content jalqabaa page kana irratti kudha yoo ta'u kan itti aanu content itti aanuuf kan nu geessu. Ammallee grid line dhaan next page fi previous page arrow wajjin qaba jechuudha. Gadaan gara gadiitti asitti immoo argamu call to action yookaan immoo subscriber yookaan lead collection jedhama jechuudha. Lead collection wajjin itti aanee immoo footerii qaba jechuudha. Footerii kana irratti navigation qaba. Get in touch qaba. Navigation kana hundumaa kun immoo page kun static page yookaan home page jedhama jechuudha. Static page yookaan home page kun Google AdSense approval argachuu irratti baay'ee barbaachisaa kan ta'e tokko jechuudha. Akkamiin website keenya jalqabarraa kaanee totally free team fayyadamuudhaan website bareedaa kana fakkaatu akkamiin customize gochuu akka dandeenyu isin agarsiisa. Hamma dhuma tutorial keenya isin turanitti website keenya like share gochuun hin irraanfatina. Amma gara sidaa deemne jechuudha. Fakkeenyaaf kun tiimiidhaa customize gochuuf deemna. Free team jedhama jechuudha yookaan immoo 2024 WordPress teamidha. 2020 WordPress dha. Fakkeenyaaf kun 2020 WordPress teamiin freedha. Deemne kana WordPress gabaarraa oolche akka haaraatti immoo default teamidha jechuudha. Amma jalqaba customization keenya seenuun dura setting keessaniidhaan permalink website keenya sirreessina jechuudha. Permalink website keenya gara post name itti geeddarra. Achi booddee save goona. Achi booddee save erga goonee booddee plugin tokko nu barbaachisa jechuudha. Plugin kun immoo dummy content jedhama. Kan fayyadu immoo website yeroo baay'ee website akka haaraatti design yoo goonu content originally fayyadamuudha. Dummy content fayyadamuutu nama baasa jechuudha. Sababni isaa osoo tasa ta'ee website design gochaa jirru kun failure waan addaatiin nu jalaa kufee yookaan immoo error yoo nu akka uumate contentiin keenya erga publish ta'ee booddee backup fudhannee waan adda addaa gochuu erga index ta'ee booddee AdSense approval argachuu baay'ee nu rakkisa waan ta'eef dummy content upload goona jechuudha. Dummy content upload yoo goonu egaa website design goone kaanee booddee dummy content remove gochuu dandeenya. Achi booddee content originally post goona jechuudha. Sababni isaa immoo saatiin keessatti wantoonni adda addaa mudachuu danda'an kan ta'eef ergasii gara website keenya design gochuun website design gochuun kana fakkaata jechuudha. Jalqabarraa kaanee hamma dhumaatti wajjin adeemnu. Jalqaba ergasii booddee home page deemuudhaan edit site kan jedhudha jechuudha. Sababni isaa kun Gutenberg yookaan blog website dha, blog teamidha waan ta'eef template adda addaa qaba jechuudha. Template adda addaa kana fayyadamnee akkamiin website keenya create gochuu kan dandeenyu template keessa deemuudhaan amma fakkeenya static page front page uumaarra waan ta'eef front page click goona jechuudha. Front page click erga goonee booddee pattern falachiisaa nuti immoo pattern barbaadnu free from we are starting from the scratch. So let's skip the pattern. Skip that. Now what we are looking for is banner. So
what do? We come here and then look for banner, which is header banner or hero page banner. So banner hero page banner barbaanna jechuudha. Sababni isaa wantoonni nu barbaachisu website create gochuudhaaf 2024 for WordPress fayyadamne wantoonni website customize gochuudhaaf nu barbaachisu hundi isaanii jira waan ta'eef ammayyuu deemuun dhibbachuu nu barbaachisu jechuudha. Fakkeenyaaf website kanarratti yeroo isaan fayyadaman right hand irratti meta description yookaan marka marqarratti meta description keyword no fi image fayyadamni jiran nullee kan isaan fakkaatu fayyadamne jechuudha. Asirratti banarii kana fudhannee deemna jechuudha. Sababni isaanii banarii kana fudhannee booddee yoo barbaanne banarii kana background color isaa jijjiiruu dandeenya yookaan immoo akka jirtu dhiisuu dandeenya. Yookaan immoo meta description kun website keessaniif baay'ee barbaachisaadha. Meta description barbaachisuuf website keessa keyword isaa meta description irratti fakkeenyaaf waa'ee tech yoo ta'e technology wajjin relate kan ta'e waa'ee tutorial ta'e technology wajjin asirratti anamma website koo tutorial ittiin barsiisaa jira waan ta'eef enhance your WordPress knowledge with tutorial from with natural WordPress with tutorial for take with other. Kana jechuun description ta'e achi booddee asirratti tutorial akka isin kennu waan adda addaa sanatti barsiisee tutorial akka dhiyeessu jechuudha. Achi booddee maal goona post content dha jechuudha kan nu barbaachisu. Post content kun green line dhaan kan ta'e ta'uu qaba. Asirratti post jennee barbaanna jechuudha. Post jennee erga barbaannee booddee post akka nu barbaannutti kan nu agarsiisu pattern adda addaa jira waan ta'eef pattern san keessa fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf pattern kana filadheen jiraan amma pattern kana inni sirreessuu qabnu waan addaatu jira jechuudha. Pattern kun inni sirreessuu qabnu fakkeenyaaf asirratti grid line haa ta'u malee grid line isaan filatan kun grid line post per page sadi filatamee jira jechuudha. Nuti immoo post per page sadi osoo hin taane post per page lama barbaanna jechuudha. Kanaafiyyuu as dhufnee kulmini kana sadirraa gara lamatti deeddara jechuudha. Achitti aanu immoo contentiin home page irratti dhiyeessuu qabnu 55 irraa gara 25 yookaan immoo 22tti geeddara jechuudha yookaan 25tti. 25 achi booddee linkiin kun bakka kanaa akka hin baane yookaan immoo compress goone show link on new line ka jedhu kana off goone jechuudha. Achi booddee akkatti agarsiisa. Kun asirratti navigation page nu fidee jira jechuudha. Ergasii booddee sababni isaa inni kun accepted hin beekama acceptii kana 55 irraa gara 25tti geeddara jechuudha. Achi settingii kana immoo background yookaan text kana goone gurraacha gochuu dandeenya. Achi immoo call to action jennee jirra. Call to action fakkeenyaaf asirratti call to action website kanarratti kan fayyadamanii jiran isa kanaadha. Nuti immoo kanarraa gargar call to action kan biraa kan mataa keenyaa kan ta'u barbaanne call to action kan biraa kan qophaa'ee jirtu jira. Isa kana filachuu dandeenya jechuudha. Simple click goone add gochuu dandeenya. Achi booddee call to action booddee maalidha? Futariidha jechuudha. Futarii as keessa pattern jira waan ta'eef futarii as keessaa barbaanne futarii well suited kan nuuf
mijata jennee filannu fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ani amma sa'aatii kanatti patarniin atti bareedee isiniif fayyadamee fakkeenyaaf patarnii kana patarniin kun bareedaadha. Achi booddee waan kana maal gochuu amma wanti asirratti lafee jiru asirratti websaayitiin kun hidarii asirraa qaba jechuudha. Hidarii gubbaa qaba. Garuu keenya immoo hidarii argaa hin jirru. Maaliif hin goone waan ta'eef kanaafuu hidarii add gochuu dandeenya jechuudha. Hidarii kan fayyadamna. Hidarii bareedaadha. Nataa kan jennee keessa ilaallee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Amma hidariin fayyadamachiisaa yookaan immoo akka kootti hidariin kan jaalladha jedhu fakkeenyaaf hidariin isaan fayyadamanii jiran kun hidarii isa kanaadha jechuudha. Kanaafuu gara gubbaatti baasuudhaaf ishee xiyyaadhuma tana qabannee gara gubbaatti fiduu dandeenya jechuudha. Dhufee jira amma hidarii keenya background isaa geeddaruu qabna jechuudha. Maaliidhaaf fakkeenyaaf asirratti hidariin kan fayyadaman isa kanadha. Hidarii keenya bareechuu qabna. Hidarii keenya kalariin isinii filadhu. Fakkeenyaaf kalarii heksaa kana isiniin link description isa description isiniin kaa'a. Kanaan isinii filee jira. It's look cool. No. Amma halluu navigation menu kanneen halluu kanneen geeddaruu qabna jechuudha. Sababni isaa matching godhu waan ta'eef kalarii hidarii kana filannee wajjin menu kalarii text kalarii no text white. This one text white, link both white. Footarii kanallee kalarii makana gochuu qabna jechuudha. Kanaaf reeksaa kalarii kana asirraa arganna. Color, background, select, paste the text. Then we have to change this text background color, night, white, as well as link and background to white. Now it looks great. Save. Let's see how our site looks on tablet mode. Mobile looks good. Okay, save it. Let's open a new tab.
This is how our site looks like. Now let's add a post. Posty double. Okay, post here. We have to activate our previous dummy plugin. Generate dummy post. Setting. Generate post. Number of posts we're gonna publish. The demo gono 20. Generate. Our homepage site must show this 10 posts per page. Then just homepage ke notinate post kudhani agarsiisuu qabachuudha. Fakkeenya tokko 2 3 4 5. Great, this is what we are looking for. Kana jechuudha. Amma immoo wanti asirratti arguu qabdan wanti amma design gochuudhaaf keessa tokko single post page dha. Fakkeenyaaf home page create goonee jirra. Garuu footer here footer and header of same site looks different. Header this is home page footer. Here also, here single post page, header, footer look different, so we have to make it similar. So how do we make that? Then we have to come here, back here, and look for template for single post page. Here single post. Yeah, we have to make correction to this. So what do? We select all header, color, text, white, background, paste our hex, template. As for the background, we come here, remove this, add new footer, which are similar to our previous. Which are similar to this one, which is this one, and change the background to our preferred color, text to our preferred color, save, done. We are done with home page and single site page. Now what we have to do is create navigation menu. Sorry, we didn't made a save. This is now it's updated. I wanna change this one to my name. If you don't wanna give recognition for WordPress, which are very funny, you can just replace the years, your name and make it bold to be visible. Save.
Here it's done. Now let's go for menu, navigational menu. We come here. This is where we add navigational menu. We can detach it or edit it here. Replace with it. Add base theme. Link. Base plugin. Base tutorial. Save. Now let's see how our header looks like. Yeah, we can remove this one. We can arrange the page. This theme destroy. Save. Now done. Now we can come here. By the way, let's make this one categories. Make it base theme. Okay. Add new base plugin. And which one? Base tutorials. Base tutorials. Now let's make all this category redirect to this home page. Now let's take this and come here, this base plugin, base theme,
Paste. Save it. And here we are done with header customization, footer customization. Look at this. Look at this single post. You know? Now what we have to do is replace our logo. We have to upload logo and remove this. And thanks for following my tutorial, and I'll be very glad if you have followed this tutorial until the end. Tutorial hordofuu keessanii baay'ee galatoomaa. Tutorial kana hanga dhumaatti hordoftan taanaan waan gaarii fudhattanii weebsaayitii bareedaa akka dizaayin gootan abdiin qaba. Tutorial itti aanuuf nu wajjin turaa. Weebsaayitii keenya laayik, sheer gochuun irraanfatinaa. Galatoomaa nagaan jedha.